Muziqaan tunkaraa deemu mana xajjiifaadha jedhame fannaa badee dhaggeeffadha. Aanonni adda addaa hundinuu nuti hoo maali jechuudhaan ulee lafaana fudhata. Boondaa duubaa bitisiin hin jedhu. Wanni isaan qofoo fi gurdii gabaabduu uffatanii dhiira duraa minniq. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'as akkuma baratame viidiyoo itti bohaaraa irraa barannuun walitti deebinee jirra. Akkasumas viidiyoo torban kana sooshaal miidiyaa irratti haasaa ta'ee jiru K.O.L jaalala muuziqaatiif jecha waan hedduu ta'ee jira. Kanas wajjin ilaalla hanga dhumaatitti na faana tura. Laayik godhaa, yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Namoonni maatii chaanaalii kootii hin ta'inis sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Gara viidiyootti. Abbaa warraa haadha manaa lamaa qabu akkanatti kaakuma. Maaluma argitu jira. Bareedaadha. Nika ishee dhiqu yoo isheen dadhabde gaariidha. Turii. Wamaa miti luka dhiquun wama jiraati yoo wal kabajjan wamaa rakkoo hin qabu. Turii dhuguun kun maanire? Sirba boontoo barraajuu baasu aanonni adda addaa hundinuu nuti hoo maali jechuudhaan ulee lafaana fudhata. San jarrina afeeree ifii ol na dabarsanii mancaa if bira kaayanii bareedduu carcar baasi ja'an. Yuusuf Ulaa Qundheetii fi Abdallaa Ulaa Qundhee ja'aniin jarri lamaan jajjaba wargaangistaroota diree dhawaati. Soduma isaaniitii fi foddaan hoggaan gallaalu qabri irratti allaattii bararuudhaaf kana jettee akkasitti qilleensarra baatu arga. Wayin siddaan maddaa allaattiin agorii dhaamsa fayyaa fuudhii samiirraan barare. Galamsoo fi habroo ciroo gubbaas mara salaaman naajiin bareedduu carcarii samiirra barartaa amna toltaa barii takkittuma arraamee ifnaa dararii yommuu gaddeebitu hirnattiis naa gori naa dubbisee hootu jaalallee too gaarii amnateetti fufi addammurinarraa oborrattis gorii jaallan kiyyaa jira dhaqii gubbaa marii dabbaal mootii gaaraa haadha gaara mootii sanii gura wal garraa dadhabduus if qabi obsiinaa barare hafuura baafattaa qubadhu harare bareedduu hararis gaafadhu naa bare si hayyamtu fuudhii dirree dhawaatitti naa hoottuun bararii jee aanoota jiru hundaa'u walitti hidhee ulee jalaa bahee. Sirba bareedaa hedduu namatti tolu akkuma salphaa kanatti hojjetee jira. Baay'ee namatti tola. Viidiyoo isaa interview isaa yoo ilaaltan jechuudha akka namoota irra qabu hin beeku. Aadam kanaaf natti tola. Waan isa mudate waan ta'e ifaan ifatti ifa baasee dubbata. Halo. Akkam jirta warqeetii ya nagaa? Jireenyi kiyya guutuun siin malee hin deemu. Adiyoo! Waan ajaa'ibaa bara. Addunyaa tanarra dubartii akka teetii barbaadee hin dhabee bar inuma hin jirtu. Hin uumamne illee hin jirtullee. Garaan na gubatee tamoota akkanatti ni farsu. Sagalee jawwaalaa ol kaasa. Maal godhu eddoon? Ol kaasa. Halo. Ani haadha isaati ka haadha jaarsa keetii soddaatiite. Naafan kun deemee sisibidaa jira beektaa? Kaarra soddaatii irratti na salphise kana lakki a'uuzu billah. Tapha ergaa cimaa of keessaa qabdu hinaafaan akkanatti nama salphifti. Hinaafuun gaarii miti. Ani kanaan jedhu abbaa warraa kiyya gara fuulduraa. Gara fuulduraa. Ati san beektu anis hin beeku. Waliin beektan? Abjuudhaan malee. Na dhaggeeffatu waa tokko sitti hima. Laal meekaappii bitisiin hin jedhu. Ispoondaa duubaa bitisiin hin jedhu. Qubanaa bitisiin hin jedhu. Chaapistikii bitisiin hin jedhu. Habiibti jedhisiin hin jedhu gizee hundumaa. Ada mana kerja kan argattee tare. Garuu jechuudha. Wow. Garuu yoo ala gargareessitee dhufte yookaan yoo ala bultee dhufte yaa hojii keessii dhumatte kaa rabbuma sitti marreeti laay. Kana ka. Waan asi godhu beektaa? Maanni? Waan asi godhu beektaa?
Si jaamsa. Abbaan warraa ishee gara fuuldura kana beekaatti dhaqika. Qoraalee! 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 Tamasgidaalee! Qoraalee! Hojiidha kun inni hojiidha. K.O.L yeroo ijoollummaa isaatitti jaalala muuziqaaf qabu irraa kan ka'e mana xajjiifaatti goraa muuziqaa dhageeffadhaa. Kana qofaa miti muka silkii jala dhaabbadhee hoteela jala dhaabbadhee albaama tokko guutuu dhageeffadhaa ture jedhaa mana barnootaati erga baheen booda afaanuma isaa irraa haa dhageenyu. Bara kee immoo ati Muuziqaan tun karaa deemu mana xajjiifaadha jedhamee afaan dhaabbatee dhaggeeffadha. Faazariin kiyyamu akkasuma dinqisiifata muuziqaa kanas mati teephuma kinoo namni hawween du'a beektaa. Teephii bitattanii beektan. Teephii kinoo birrii kanaan keessa godhanii ollaan keenya tokko tokko ni qabu. Maaluma faazariin kiyya osoo naa bitee maaluma qaban jedha beektaa. Maaluma qaba abbaan koo du'a teephuma kana bitee tuma maal gammachuun kiyya sidaan jedha beektaa yeroo san. Reediyoo keessa sirbuma akka carraa dhufa. Barbaaddeetii miti kan dhaggeeffattu. Isheen isaa muraasa sagantaa reediyoo Itoophiyaa irratti sagantaa afaan Oromoo isaa kanaa kan jiru yeroo sorbaa kan jiru kadhaa bara 90 keessa. Maal teephii kana baay'ee hawwaa ture mana barumsaa magaalattiin baadiyyaarraa magaalaa deemnee barannaa Olancitii. Achitti magaalatti hoteela garaagaraa mana maal garaagaraa kan hin jirame. Dhugaa mana barumsaati gizee asii deemtullee kan qabdu gizee gaafa achi baanu. Fakkeenya barumsi akka sa'a duraa gaafa ta'e amma sa'aatii 6tti baaname sa'a 6tti gaafa baanee sa'aatii 9ffaatti galaan mana muuziqaa dhaabadhee muka silkii guddaa fakkaatti hirkadhee oolu dhaggeeffatu. Muuziqaa dhaggeeffattu. Gaarabbi mana hoteela bakka garaagaraa iddoo bashannanaa garaagaraa kan jiraamati bakka mana. Manni muuziqaa faatti banamu kan. Akkasitti gaafa sirba bareedaa argu. Calliseetu mana dhaggeeffadha keessattuu ni yaadadha yeroo sanitti immoo akka sirba wal keessa sirba garaagaraa banuun kun hin jiru beektaa manuma hoteela bittu albamni tokko jalqabnaa inni mudhuma. Kana albamii lamaan tokko fixee galte jechuudha. Albama tokko kan albama lama bakka sirba namni. Namatti tolaa K.O.L waan hedduu nama bashannansiisu nama bohaarsu dubbatee jira. Kun hundi kan ta'eef jaalala muuziqaaf qabu irraa kan ka'edha. Viidiyoon itti aanu tapha hedduu namatti toluu fi nama bohaarsuu haa ilaallume. Khadiri martuu waan jedhe geessee dheengadda. Maal jedha? Hin dhageenye maal jedhe? Yaa shamarran Oromoo dhiirtii Oromoo uffata keessanii fuudhaa laawundarii naqaa miicaa micciiraa hurgufaa aduutti bal'isaa goggoysaa bikka hodhaa geessaa kaanis akka gurdiitti kaanis akka hijaabaatti hodhadhaa uffadhaa. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Bar mataa jabaataa dubbiin dattee siif hin galtu dhiirtii uffata keessanii yaa shamarran keenya uffadhaa obsattaraa jechaanii jira. Maali isaan qullaa deemu jirani? Laallagee qullaallee deemuu baatan wanni isaan kofoo fi gurdii gabaabduu uffatanii dhiira dura minniq jechaa deddeemaa oolaniif maali si fakkaata? Maaliif? Jaarsa harkachuuf egaa. Excellent! Akkana gaabilla aleek. Wanni dubartiin akkasitti of mul'istee minniq jettee deddeemtuuf dhiirtiin haa laallattu hoggaa jaarsa akkarte sattaramtee ganaa hijaaba sii uffattee ibaadaa sii godhaa jaarsa sii jireenya sii jiraatti jechuu yaada gaariidha. Ani gaanii beektaa dubara afuriin fuudha 2-8 2 hijaaba ta'uudhaaf murteeddiini ati hoo booma aldeessita ifiifuun jirtu afuriin fuudheetta 8 fi hijaabaa miti googaraa waan taatuuf googaraan guddoo dhaa'u shaashii waan taatuuf kolkolou hanga kee beeki amma kee beeki takka fuudhi takka sattari. Boo an akka biimbee qalladhuus akka sibiilaatiin jabaadha naaf beeka afran kiyya fuudheetiin afran jaaloo moggaasaaf. Arfan jaaloo. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen akka boortanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessuu hin irraanfatina. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.